hawaasaa keessaa konferansii kana irratti qooda kan fudhatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo yaada isaanii akkas jechuudhaan kan ibsatan. Galatoomaa ulfaadha. Isin barattoonni karoora kana qabu keessaniif baay'ee gammada. Ani waanuma takka tunaan galle. Erga dhaladhe akaakayyuu kiyya diinatu nyaate. Abbaa haadha kiyyaa diinatu nyaate. Abbaa kiyyaa diinatu nyaate. Daa'ima kiyya diinatu nyaate. Eessummaan tiyya salladhuman. Kiyya qofti utuu hin ta'in inni na barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame. Inni an barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame. Ani waanuma takka tunaan galle. Namni kaawoo takka qabu Oromoon bakka sadiitti nu tokko. Akki du'aa jirullee tokko. Daa'imni kiyya keessan. Daa'imni Wallaggatti du'u kiyya. Daa'imni Baaletti du'u kiyya. Daa'imman kiyya awwaalaa taa'ee bakkeen an fooyama ittiin argadhe eessa yoo waan garaa kayaan nufaate malee. Haati Oromtootaa taa'e gadaamessi sii gubate nutti hin dhagahamu. Ani baradheera. Oromiyaa guutuu keessa deemuu dhiisii ganda itti dhaladhe hin baane alagaa jalaan baqadhu jedhee sirna darbii keessatti nama biraa guuranii rashanan. Akka mootummaan kun dhufeen bilaatteen kaampii waraanaa namni duraa dhaqee fanjii haa qulqulleessu jedhanii oofan ana. Mucaan tokko Boorana Daawit Godaanaati. Anaafisa bisaan hawaasaa ashawaa haranii keessa ciisaa jedhanii biyyeen dachaasanii kaniin keessa haranii ol nu baasan mucaan sun hin du'e anadha lubbuun jedha. Bara 69 Ahmad Bunaa gaafa natti dhufee Adventis paamfileetii natti kenne. Facaasee gaafsanis hidhameera. Horii miti an garaa kiyya saba kiyyatti maa caala jedheeti malee. Daa'ima kee yuunivarsiitii Adaamaa keessaa ijoollee shan waliin. Gaafa sii da'an olee eebbisan dhattee ijoolleen dhukattee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubbafannumnaan saniif qabanii ajjeesan. Adaa daa'imni du'u kun keessanii miti isin warri wal footan kun. Adaa dhiinni haadha Oromtootaa Qilinxoon balbalatti jigaa'aaf keessanii miti. Adaa Tasfaa'uun Cimadaafa keessanii miti. Adaa Magarsaa Badii kennaa miti. Adaa lafeen Nishaagaa lafa jedhamtu Ogaadeen dhumte teennaa miti. Nuti Ameerikaallee deemnee Ameerikaan taane. Gondarittillee Gondariin hin taane. Maqaleettillee gallee Maqaleen taane. Dhiinni Abashootaa nuuf hin ta'u. Maaliif nutti hin dhagamne? Nadhii Gammadaa fuudhee dhaleedha. Arsiif manaa ba'ee Wallaggaa Arsii gumii shaneeti gumii maaliiti wali jedhu ilmi hattichaa ilma hayyichaa ta'a. Wanni itti qaana'u hin jirtu beeka Oromiyaa keessaa hin baane. Baqqalaa Dawaanoo gaafa qaban ture hin baane biraa hin ba'u ammas hin ba'u biyyatti gala malee akka daa'imman an dhaleef fakkeenyi Oromtoonni dhalan biyyatti galan san biyyatti gala malee garri baan hin jiru. Haadha manaatiyya bara waggaa lamadhaa gadaamessa kanaa waan hin taane dhaltee jedhanii Shaashamannee gabbuusanii tumaa turanii adda namummaa baate. Maaliif kaawoniif garaa waliin hin adeemu adii walitti himna. Duuti takkittiidha bilisummaan takkittiidha Oromoon takkittiidha. Abaa'oo tokkoome abaa'oo faca'e abaa'oo shanee abaa'oo maalii ka toltee bakka barbaade qaaqaa yoo isinii tolte nurraa deemaati gara biraatti taasaa akka isinii tole san nuuf tolee hin jirru nu du'aa jirra nu gubachuu keessa jirra ammas hin gubanne borus hin gubanne. Barataa yuunivarsiitii yaa'ee biyya kee Qilinxootti dhumataa jira. Qaallittiin mana hidhaa ta'e. Maaliif wassoomne? Lakki Oromoon meerkurii irraa dhufee Oromoon karaa Wallaggaa Maarsii bu'e namni jedhu yoo jiraate. Baaroo Tumsaa lixatti dhalateeti miti asitti kan wareegan. Badoo dachaas baaroo Tumsaa Magarsaa Badii abboomaan fiquu haala kamiin dhuma yoo jenne wal dhabatee natu fixe diinaa miti kan nu fixe. Rasaasa diinaa dandeenyeerra rasaasa kennan dadhabne namni tokkummaa Oromoo diiddu yoo jiraate namni Oromummaan siin taane finni kan keen duune finna keetti du'aa jira ufu laale
garaa keenya qaama keenya midhaasuuf yoo taane malee tokkummaa Oromoo bakkeen itti adda bilisummaa Oromoo jechuun Piroofeesar Jaafarsan yataqabbara Oromiyaa jiru taarikii jedhu keessatti ilmi namaa bilisummaa dhalate bilisummaan biraa kam kan hawwitan kaan inni ka barbaadu Saayila Sillaaseen akaakayyuun Minilikii waan inni jedhe hin beektu kitaaba keessaa Oromoo dhayi gaafas Oromiyaa nyaattaa gaafas Oromiyaa qabattaa jedheen gaafa bishee garbaa qabanii kennan Oromootu qabee kenna qadiidaa waan habee Oromoo micciiranii gaafa haadha isaa harma muran gaafa nu kolaasan gaafa sanni geessoo kolaasan gaafa ujunee baajee qalan gaafa gishaa bushee qalan tuqee maammaati Oromoon Minilikiin harkatti qabatee qawween bakka amaarri waaqa jalaa baqadhu jedhu bu'aa garaa ofiitiin. Ammas nu tokko lafeen teenna takka dhiini keenna tokko daa'imni wallagga du'aan kiyya du'aa jira daa'imni baale du'aa jiru kiyya du'aa jira daa'imman harargee akka waan volkaanoon lafa jalaa dhoo'ee harka namaatiif wodhaba kennaan ilma namaa mana haasanii akka galaba amanitti ijaaraa jiraataa jirra. Nu saaxinii badhaa keessan nu awwaalanii socho'arra malee uummata du'ee lafa jiru. Mammaaka tokkotu jira. Qorri attam namana jennaan inni bullukkoo uffata inni mana oo'aa keessa jira. Na'aa miti warra xaaqaan bulu gaafadhu jedheen. Haati Oromtootaa isinitti mudhanne hooggantoonni maqaa Oromootiin biyyaa baatan. Daa'imman Oromoota awwaalaaru isinitti mudhanne. Daa'imman keessan biyya biraan qabnu biyyee biraan qabnu Oromoo biraa tamaa meerkurii irraa maarsiin irraa nu buuta hin qabnu. Deebii kana yoo namni bu'aa mataa ofii hin ilaalu yoo ta'e waan haga firee gumaatee fi namni ummanni natti dhagama ba'aa ummataa baadhawoo jedhe waan haga gumaatee fi waan ofii yaadataanaa ummata isa waraabessan nyaataa jedha sirriidha waraabessi nu nyaateera bu'aa mataa kennaa laallee jiraadheera jiruu jiraadheeraan walaa ilaallu yoon wal kabajjine yoon wal jaalanne diina dhukaasa malee biyya teenna abbaa biyyaa irratti taana. Haalli walitti kabajjinee qaroomnee haasofnu hin jiru. Du'aa jirra, adhallee du'aa jirra, kaleellee du'aa jirra, ammas wanti nu siqu wayitu hin jiru. Gaafni waa nu siqan gaafa nu tokko taane. Gaafni waa nu siqan yoo sammuu barannee ittiin jirru muuxannoo qabnu tana tokkummaa teennaa yoo oolchine. Haga bara sadii adhaatitti ani dhageenye abaa ol lama ta'e amma dheengaddaa gaman hidhaatii bahe akka uummata keessa bahuun dhabe. Maallaqa irraa kadhatanii daandii tiyatana naa jabeessi jedhaa uummatatti facaasaa jiran. Ani gumii ebaluuti ani maali bilisummaan biraa kam ka barbaannu maallaqaanis maaliinillee tokkummaan teennaa haa ijaaramtu malee gatiin tokkummaa teenna diiguuf akka gadi baanee wal dubbifnu dhabneerra ijoollee kalee waliin rakkataa turre waan ebalu san ta'eera ebalu kana ta'e waraabessi diidaa kan nyaataa jiru hagana onneen keenya nu dhoone. Mana hidhaa keessa innaa jiru nagaan jiraataa turre amma haga mana hidhaatii baanee jenne nagaa dhabne uummanni keenya addaan qoodamee jira hooggantoonni afaan tokko nuuf ta'a. Nu Oromoo tokko garritti dhaqnu hin jiru qabriin teennallee jalaan hin baatu dhiiga lafatti jigeeru haa laallu. Baroodaa birruuf haa laallu. Dheeressaa fa'aa ilaallu ka harka isaa raammoo nyaatee irraa fixe gaafa sannatu mana hidhaatii fuudhee goojjoo tiyya keessa kaa'ee of biraa dabarte gaafa zuwaa irraa bara 1994 hennaa isaan baansan. Hin baane biyyattii kana keessaani. Inuma jiraadha akka nama tokkoo Keeniyaa dhaqee jiraachuu dadhabeeti miti. Gumaa lafee daa'imman teennaatiif gumaa abbootii kennaa utuu hin baafne garri dhaqni hin jiru jennee teenne yoo faffacaane gumaa biraatti nutti galaa wal hedduutti akka balaan nutti hin uumamne. Ofaa ilaallu salphannee jirraa kufnee jirraa kadhattuu taanee jirraa biyya wayii hin qabnu addaraasha abbaa biraa keessa taa'aa jirraa addaraasha keenya hin qabnu. Waadaan rabbiillee lafeen magarsaa bariillee lafeen maammoo mazammir lafeen Haile Maariyaam Gammadaa lafeen Haaji Abdullaahi Ganamoo akka nama fakkaannee deemna malee nu hin jirru yoo tokkummaa keenya ijaarre malee tokkummaa keenya irratti
yaada waliin nu deebisa du'aa jirra namni gumaa baafatu waliin dhabu namni tumamaa jiru waliin dhabu namni saamamaa jiru waliin dhabu daa'imman isin duubaan dhufaa jiru daa'imman nu duubaan dhufaa jiru karaan taane nutti hin cufinaa walii liqimsinee daandii takkitti irra mina hadeemu adda bilisummaa Oromootiin alatti namni deemu yoo jiraate adda gabrummaa Oromoo yoo ka ijaaru ta'e haa ijaaru dhaanuu hin dandeenyu addi gabrummaa Oromoo hin jiru adda bilisummaa Oromooti ka jiru eenyu nu irkiseeti miti eenyu illee nu irkiseeti miti ani harkaalu ka rabbiin naa kenne hin jiraadhe waggaa keessatti gizee 4-5 hidhamee gizee takkitti ba'een boloqqee facaafadheet ka jiraadhe dhiiga daa'imman tiyyaa ta jigaa jirtu dhiiga abbootii kennaa ka jigee jiru fafa baannee akka namni wal nuu danda'a anis hin dabra isinis hin dabritani daa'imman hin dabrine tabarana wallaggatti yoo namni du'ee jedhu maaf namni keenya du'a jettee tokko taateetu diina hollachiisee dhiiga Oromoo lafatti jigatana biyyeetti darbaa jedhanii akaaffaa harka isaanii nama nutti erganiira malee daandii bilisummaa wayitu ammallee arganneetu hin jiru. Uduu wal dhabnu eenyutu nu dhiisa. Kan akka godhu rabbi nu haa gargaaru lafee lafa jala jirtu lafee Maammoo Mazammir lafee Nadhii Gammadaa lafee Saanyaa Arboo lafee Magarsaa Barii an islaamummaaf hin baane an kaabaaf hin baane isin jettu sun isinitti haa dhagamu. Boru hunduuna nu martu waan hinduuni dalannee akka darbinu rabbi nu haa gargaaru lafeen jaallawwanii akka nun ilaalle lafeen jaallawwanii akka nutti hin gaddine dhiiga daa'imman keenyaa irra dhaabannee waan biraa akka hin dalanne afaan tokko rabbi nu haa godhu afaan tokko ta'uu haa yaannu jedhaan galatoomaa fayyaa ta'a.